Eshi kanata suran diamond to the core chara diamond to the core ashberi ra chara sambatu mirtuwel magana chara karshi kumala maafi ikkala maaf pura walitti qabani firani jawaaba kana dubbata yaaduu isaanii kusu ayyaa isaanii faagennu mana gandummaa keessaa waaqayyo akka isaan tajaajila waaqayyo fayyaa guutuu isaanii faagennu nagaa guutuu isaanii faagennu waaqayyo isaanii kusu maqaa koo waaqayyotu beekachuudhaan qarshii 100 nu kennanii jiru waaqayyoon galateeffadha galanni waaqayyoon galateeffadha gara xumuraatti dhufnee jira jechaadha xumurarra jirra kanaatiif kanneen kennaa kan qabdan gara duubaattis achas fudhuu dandeessu asumarraan ergaa tokko beeksisan sagantaa kun xumura dadhabdanii maattan fuula keessa ilaalaa waan dadhabdan fakkaata dhugaadha yoo hin dadhabne ta'e sagalee na dhageessisaa hin dadhabne jiraatu dadhabne egaa namni mana haadha isaa keessa taa'u hin dadhabu akkasumatti mana eenyu keessa jira mana haadha keenya keessa teenye akkamittiin dadhabnee ormiyyuu mana haadha isaa keessaa beetu dadhabaan jiru immoo mana haadha keenya keessa jira galata dhiyeessaa waaqayyoodhaaf haadha keenya akkamittiin dadhabnee galata dhiyeessaa egaa asuma raawwatan isin beeksisuu jira mana qulqullummaa haadha keenya dubbee maaramee haaraa ijaaramaa jiru kanagaa erga deebi'ee dubbadhu hundaa inni silaayyuu yoo namni dhaga'u yoo jiraate inni silaayyuu dhugaa wanta isin beeksisu waa tokkotu jira jechaa manni suni amma galata waaqayyo gara xumuraarra jira gaa hunduma keessanii wanta qabdan irraatii fiddanii qonnaa tokko qonnaa lamaan fiddan irraatii gara xumuraarra gaameetiin jira amma wanta isin beeksisu balbala isaatiif akkasuma maskootii isaachaa balbala isaa maskootii isaatu afaatti jira kanaatiif balbala maskootii isaachaadha baarriin isaa suni qarshii 27,000 kan inni hojjetamu jecha qarshii 27,000 baarriin tokkoon isaa qofti jechaadha baarriin tokkoon isaa qarshii 27,000 akkasuma maskootiin isaa immoo qarshii 12,000 jechaadha kanaaf wantan isiniin jechuu barbaade hojii manaan isinii kennu hunda keessaniif hojii manaan isinii kennu baarrii kanas maskootii isaa kanas namni hojjechuudhaa danda'u numadha waan ta'eedhaaf nuti wal taanee tokkummaadhaan kaanee naanii ijaaru kanaaf iyyuu namni waaqayyo naaf kenneera qabeenya naa kenneera fayyaa naa kenneera namni jedhu qofaa isaatti jechaadha baarrii sana qarshii 27,000 an nan hojjechiisaa qofaa kootti jedhee nama waadaa naa galu asumarraa nan barbaada namni kan biraan immoo maskootii isaa qarshii 2,000 qarshii 12,000 nan hojjechiisa waaqayyo erga fayyaa naa kennee qabeenya naa laatee kun maal qabdii dubroo maaraamiidhaaf yoon kennee nama jedhu nama harka baasee eebba dubroo maaraamiin fudhatudha kanan barbaadu kanaaf harka baasee nan hojjechiisa nama jedhu balbala isaa qarshii 27,000 maskootiin isaa immoo qarshii 12,000 jecha kanaaf nama nan hojjechiisa jedhu harka baasee as keessa garuu nama dhabaare nama dubroo maaraamiidhaaf asumarraa waan yaadachiisaa jiru jecha sabakaa dubaa'ee keessa baarriin isaa tokkoon isaa qarshii 27,000 garuu kan barbaachisu baarrii 3dha jecha yookiis balbala 3 barbaachisaa jecha akkasuma maskootii isaa tokkoon isaa qarshii 12,000 hojjetama garuu maskootiin sun jechaadha maskootii 10tu barbaachisa jecha mana sana irratti kan hojjetamu attanii lakkaa'uu dandeessu bakki taa'ee fi jira kanaaf iyyuu maskootii 10 kanaatiif akkasuma baarrii 3 kana immoo dhumatu wal gargaaree hojjechiisa waan ta'eedhaaf mee baarrii sanaatiif balbala sanaaf an qofaa kootti tokkicha nama hojjechiisa namni jedhu harka baasee as keessaatti nama tokko jechaadha. Almaazuu gammachuu qarshii 50 kennanii jiru waaqayyoon galateeffadha asumaan waaqayyoon galateeffadha ni argi dubroo maaraamiidhaaf kun maal qabdu annan hojjechiisa namni jedhu baarrii yookaan immoo maskootii nan hojjechiisa namni jedhu harki tokko achiin jira baarrii ta'uu maskootii ta'uu isaa dhaggeeffadhaa gidduu isaa kan jirtan
Maskoti to kicha na hojjechiisa ilaafte obboleettiin keenya sabakaan du'aa maqaa ishee qabadhaa. Maskoti to kicha na hojjechiisa itti waadaan galteelti. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo fayyaa si kennu. Qabeenya kee si eebbisu ittiin si hagam jira. Daa'imni tokko tokko kan karameellaa irraa qarshii 5 fiddee jirti. Waaqayyoon galateeffadhaa sobbiraati. Daa'imni tokko tokko birrii 10 nu fiddeetti. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Meechis godhaagaa. Baarii kanaaf maskootii kanaaf nama hojjechiisa namni jiru. Sanbatta Maariyaa Si'echaadhaa ijaarsa mana kanaatiif jedhanii yookiis gargaarsa mana kanaatiif jedhanii qarshii 3,000 fi 170 kennanii jiru. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Abaaboo miidhagina mana amantaa kanaa kan ta'an barattoota dheerfataa iddoo kana jiran jechaadha. Qarshii 3,000 fi birrii 170 kan isaan kennan Waaqayyo isaan haa eebbisu. Mana qulqullummaa isaa keessa Waaqayyo umurii dheeraa isiniif haa kennu, wayyaa isiniif haa kennu, nagaa isiniif haa kennu, eebbifamaa. Nama tokko arganne egaa mana Durbee Maariyaamiitiif maskootii isaan hojjechiisa nama jedhu nama tokko argannee jirra. Maskootii 9 nuuf jechaadha. Maskootii 9 nuuf asirraan argatu jira achi. Alamu guddata. Iddootti kan amma birrii sana sassaaban waan ta'eef kan walitti Ittimu qoy. Ishii magaalaa Finfinnee irraati kan isaan dhufan jechaadha. Qarshii 1,000 fi qarshii 1,900 nuu kennanii jiru jechaadha. Taadiyoos Margaati kan isaan jedhamanii. Taadiyoos Margaa jedhamu qarshii 1,900 Finfinnee irraa fidanii dhufanii Waaqayyo isin haa eebbisu, fayyaa isiniif haa kennu, nagaa isiniif haa kennu. Karaa Durbee Maariyaam suuqni ishee ayyaanni ishee isinii wajjin haa ta'u, ijoollee keessan isiniif haa eebbisu, nagaa isiniif haa kennitu, fayyaa isiniif haa kennitu. Achi maqaan naa kennamaadha. Maqaa achiina. Kanaaf harka keessan naa baasaa ka'a. Harka keessan baarrii yookaan maskootiidhaatiif baarrii isaa yookiin maskootii isaatiif nan hojjechiisa namni jiru. Baarrii maskootii tokkicha argannee jirra. Maskootii tokko argannee jirra. Kanaaf daddafa sagantaa kee xumuraatiin jira. Abbootiin keenya dadhabanii jiru. Daa'ima xiqqoo tokko Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa guddadhaa birrii 20 nuu kennanii jiru jechaadha. Daa'imman ijoollee nama lamadha. Eshi maabara maaramii yookiin suuraa maaramii warroonni dhugan jiru. Achi keessaatii Museen isaanii jechaadha yookiis itti gaafatamaan isaanii Zannabechi Taaddasaa maskootii tokkicha hojjechiisnaa jedhanii jiru. Waaqayyo fayyaa isiniif haa kennu. Suuqni Durbee Maariyaam isinii wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni Durbee Maariyaamii suuqni ishee isinii wajjin haa ta'u. Maskootii amma 2 argannee jiru jechaadha. Maskootii 2. Kanaatiif sabakaan du'aa galmeessaatti jiru jechaadha. Galmeessaatti jiru amma xumuruutti jiru jechaadha. Gara xumuraa geenyee jirra. Alamuu guddataadha. Maskootii nama nu hojjechiisanidha. Waaqayyo isaa eebbisulee Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Ammallee harka keessan baasaatii maskootii akkasuma baarrii isaa hojjechiisuu kan barbaadan gara fuulduraattis immoo ergaa waanta isinitti himu maskootii ta'u baarrii sanas immoo jechaadha nama 2 nama 3 gurmooftanii jechaadha. Ayimeeksisanii jedhamu jechaadha. Gurmooftanii akka waajjira keessaa hojjettanii akka ollaa keessaniitti akka itti wajjiniin nagaddanitti nama 2 nama 3 taatanii baarrii kana hojjechiisuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf sabakaa gubaa'ee bukkee dhuftanii maqaa keessan laattanii galmaa'uu ni dandeessu jechaadha. Amma gara xumuraatti dhufneetiin jirra. Kanaatiif warri kennaa kana yookiis maskootii kana baarrii kana hojjechiisuu barbaadan sabakaa gubaa'ee bira dhuftaniitu maqaa keessan galmeessisu jechaadha. Kanaatiif amma gara kadhannaa isa xumuraatti dhufne jechaadha. Aadde yookiis aadde Siddisoon Waaqayyoon kadhattee ta'e irraa argatte jechuudhaatiin qarshii 200 nuu kennanii jiru. Waaqayyo isaaniif haa kennu. Maqaa Waaqayyoo kun jechuudhaatiin qarshii 30 nuu kennanii jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Maqaa keessaan dhuftanii sabakaa gubaa'ee biratti galmeessisuun dagatinaa nama 2 nama 3 taatanii maskootii kanas baarrii kanas akka hojjechiistaniif jechaadha. Maqaa keenya qulqulleetti Durbee Maariyaamiin isinitti himaa.
ايش مابرا اجزارا ابي كندرا من جچارا كناندورا بلاتي كن كن وجچيسن سانيدا اما سمو ولين توراتي مابرو كوني مسكوتي تو كيچنيو جچيسن نيجو واگے انگلتي بتا واگے بجا ساني باگلو نتا ساني باگلو مابتا كين واگلو نتا فيا ساني باگلو تمرو تندو رگرا كن ناترنا kanaati gara kana naatti dhufne cara saatiin keenya deemeetiin jira warroonni kennaa qabdan yookiis maskootii kana baarii kana warra hojjechiisuu barbaadan nama lama nama sadii maabaraanis dhuftanii sabakaa gubaa'ee biratti dhuftanii galmaa'uu ni dandeessu. Burtukaan dhaabaa qarshii 100 nuu kennitee jirti waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyo ishee dhaabaa kennu amma kallattii dhumaatiin gara xumuraatti achi dhufnaa. Ayyaanuu dhaabaa qarshii 50 nuu kennitee jirti waaqayyoon galateeffadhaa. Ayyaanuu dhaabaa qarshii 50 nuu kennitee jirti. Kanaafidha waltaanee wal jabeessinii manaara keenya qulqulleettii yeroo maaranii wajjinumaan ijaarranne jechaadha. Kanaaf sagantaa keenya amma gara xumuraatti dhufneetiin jirra. Nagaashuu margaa qarshii 100 nuu kennee jira waaqayyoon galateeffadhaa. Qarshii 100 nuu kennee jira. Egaa dargaggoon keenya dhugaa baay'ee kan namatti tolu dargaggoowwan ijoollee xixiqqoon jechaadha waan qaban irraa birrii 100 lama kennaatti jiru. Kun immoo barsiisa keessanii jechaadha. Kanaaf ijoollee keenya dargaggoowwan dargaggeettiiwwan keenya waaqayyo isaan eebbisu. Egaa kadhannaa isa xumuraatti dhufne jechaadha. Kadhannaa isa xumuraatii fi abbaan keenya kadhannaa nu taasisanii isa booddee sagantaa keenya xumurra. Biyya alaarraa jechaadha bireettii keenya biyya alaatiitti kan inni ergame jechaadha sirriitti kana waaqayyo nagaadhaan yoo naageessu jedheetanii. Kanaafiyyuu waaqayyo nagaa isaa agarsiisu jiraati waaqayyo naa galateeffadhaa jechuudha piraawudii gara bideetti waaqayyo nagaadhaan gara biyya isheetti ishee agarsiisu waaqayyo nagaa ishee agarsiisu. Siidii kana namoonni kutaa taa'ee turtan jechaadha siidii dubbii maaranii namoonni kutaa turtan jechaadha lakkoofsa isaa ilaalladhaa lakkoofsa 73 warqinesh Faayisaa dhaabbee jira warqinesh Faayisaa lakkoofsa tikeetti fidattee dhuftee asirraa fudhachuu ni dandeessa. Sagantaa keenya gara xumuraatti dhufnee jirra. Maqaa koo waaqayyotu beekaa qarshii 50 nuu kennanii jiru waaqayyoon galateeffadhaa. Barsiisaa mul'unaa guddataa waaqayyoon galateeffame argate jechuudhaatiin qarshii 600 nuu kennee jira waaqayyoon galateeffadhaa. Qarshii 600 waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Balaayinesh Warquu qarshii lakkoofsa 36 kan guutate jechaadha. Lakkoofsa 36 dhuftee fudhachuu dandeessaa. Tikeettii lamaanuu fidanii dhuftanii fudhachuu dandeessu. Ulettunaas kan bitu. Kadhannaa isa xumuraatiif jechaadha. Kanaaf kadhannaa isa xumuraatiif qopheessu. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee.